እናመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ ጀዋር መሐመድ። ቶሌ ገለቶማ ከበጀሞ አብያይ ጀልቀበረት ከበጀሞ ሙሜ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመድ ጋፊወን ሚሴንሶታ መነ መሪቲ እንዲያተኒፍ ኢብሳ kennuuf gidduu keenyatti waan argamaniif onneerraa galateeffachuun barbaade. Itti aansuun yaadaa fi gaafii koo akka itti aanu kanattiin dhiyeessuuf yaala. Dhugaa dubbachuuf barii jijjiiramaa irraa eegalee imaammataa fi tarsimoo ciccimoo cabiinsa seenaa biyya keenyaa wallaanuu fi guddina biyya keenyaa ariifachiisuu irratti fuulleeffate bocuun tooftaa halaqaa fi saffisaatiin hojii irra oolchuuf tattaaffii taasifamaa jiruun jijjiiramni gama dameewwan siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa fi dippiloomaasiitiin biyya keenyatti galmaa'ee fi galmaa'aa jiru dhaloota har'aa idaa irraa gara bu'aatti ceesisuu fi dhaloota boruu idaa irraa baraaruun imala badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuu kan danda'u jijjiirama baay'ee abdachiisaa fi bu'uuraati. Haa ta'u malee carraa hojii uumuu wajjiin wal qabatee filannoowwan bobbii biyya keessaa fi biyya alaa fayyadamuun hojiin jajjabeessaan hojjetamaa jiru akkuma jirutti ta'ee lakkoofsa uummata biyya keenyaa keessaa harki caalu dargaggeessa ta'uun ilaalcha keessa galchuudhaan carraa hojii uumamu dargaggeessa hojii barbaadu wajjin wal madaalchisuu irratti gama mootummaatiin maaltu hojjetamaa jira. Dabalataanis akka biyyaatti aadaa hojii fooyyeessuudhaan ilaalcha hirkattummaa fi hadhaa jalaa ba'e ijaaruuf tokkoon tokko qooda fudhattootaa irraa maaltu eegama? Ibsi osoo irratti kenname. Galatooma. ከ3.8 ሚሊዮን ሰው በላይ ስራ ማስያዝ ችለናል። በረካንቲ ነመ ሚሊዮን 3.8 ኦሊፍ ጨራ ሆጂ ኡምኔር ነምኒ ሚሊዮን 3.4 ጨራ ሆጂ ብየ ኬሳ ከኔን አርገተኒዳ ኢንዱስትሪ ረት ቆነረት ሚሶማ ኮሪደር ፊ ከኔን ብሮቲን ጨራ አርገተን ጨራ ሆጂ ቡቢ አላን በራ አቻንቱ ነማ ኩማ ፉርታማ በረ ደርቤ ነማ ኩማ ዲበቶኮፍ በረናሞ ነማ ኩማ ዲበሰዲ ፊ ኩማ ሶዶሚ ለማ አላ ኤርጉ ደንደኝር ዘንድሮ 332,000 ሰው በህጋዊ መንገድ ሰልጥኖ ማንጋ እንደተቀጠረ በስንት ብር እንደተቀጠረ በሚታወቅ መልኩ መላክ ተችሏል። ከአምናው በእጥፍ ያደገ ማለት ነው። እናመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ ጀዋር መሐመድ። ገለቶማ ከበጀሞ አብያይ akkasumas walitti qabduu koree dhaabbii የጤና ሚኒስትር ክብርት ዶክተር ሊያ ታደሰን እና የስራ ባልደረቦቿን ማመስገን እፈልጋለሁ። በመቀጠል ሀሳቤን እና ጥያቄን እንደሚከተለው ለማቅረብ እሞክራለሁ። እውነት ለመናገር ከለውጡ በኋላ በጤና ሚኒስቴር በኩል ሁሉን አቀፍ የጤና አገልግሎት ሽፋንን ለማሳደግ የአገልግሎት አሰጣጥ ጥራትን ለመጨመርና ህብረተሰቡ ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት እንዲያገኝ ለማድረግ የተሰራ ያለው ስራ ተስፋ ሰጪ ነው። ይሁን እንጂ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየታዩ ያሉ አዳዲስ በሽታዎችን እንዲሁም
እየጨመረ የመጣውን የተፈጥሮና የሰው ሰራሽ አደጋዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት ህብረተሰቡ በቅርበት የሪፈራል ሆስፒታል አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ ላይ ችግሮች እንዳሉ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሊገነዘብ ይገባል። ለምሳሌ በዚህ በኩል ለምሳሌ ምዕራብ ሐረርጌ ዞንን ማንሳት ይፈልጋለሁ። የምዕራብ ሐረርጌ ዞን 5 የከተማ አስተዳደሮች 15 የገጠር ወረዳዎችና ከ2.8 ሚሊዮን በላይ የህዝብ ያላት ሲሆን በዞኑ ስር የሚገኙ የገጠር ወረዳዎች ከአዲስ አበባ ከ250 እስከ 495 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። በዚህ ምክንያት ታማው ወይም በድንገተኛ አደጋ ተጎድተው gara Finfinnee hedduu daandii gubbatti lubbuun isaanii dabraa tureera. Ammas dabraa jira. Haala kanaan abbaa yookaan haadha, obboleessa yookaan obboleettii fi akkasumas ijoollee isaa dhabaa kan jiru hawaasni Harargee lixaa hospitaalli waliigala Ciroo gara hospitaala riifaraalaatti akka nuuf ol guddatu jechuudhaan yeroo dheeraaf gaafii gaafachaa tureera. Ammas gaafachaa jira. Kanaafuu hawaasa Harargee lixaa tajaajila hospitaala riifaraalaa dhiheenya irratti argachuu dhabuudhaan daandii gubbatti du'aaf saaxilamaa jiru kana lubbuu isaanii baraaruuf gama ministeera fayyaatiin maaltu yaadame osoo ibsi irratti kenname galatoomaa. በምክር ቤቱ አሰራርና የአባላት ስነ ምግባር ደንብ አንቀጽ 87 ንዑስ አንቀጽ 4 መሰረት ከአባላት መካከል ጥያቄ ለሚያነሱ እድል ሰጣለሁ። አንደኛ የተከበሩ አቶ ጀዋር መሐመድ። ቶሌ galatooma kabajamoo abiyaayii akkasumas walitti qabaa firee dhaabbii dhimma misooma namaa bobbii hojii fi teeknooloojii kabajamoo Dr. Nagarii Leencoo, ministeera hojii fi ogummaa kabajamoo aadde Mufaariyaat Kaamilii fi deetota ministeerota galateeffachaa yaadaa fi gaafii koo akka itti aanu kanattiin dhiyeessuuf yaala. Dhugaa dubbachuuf gama ministeera hojii fi ogummaatiin waadaa mootummaan jijjiiramaa ummataaf gale hojii mirkaneessuun karaa kabaja lammiilee eegeen carraa hojii biyya keessaa fi biyya alaa uumuudhaan anniisaa jijjiiramaa utubaa biyyaa fi abdii hegeree kan ta'e dargaggoota gama diinagdeetii hawaasummaatiin fayyadamoo taasisuuf hojiin raawwatamee fi raawwatamaa jiru kan jajjabeeffamudha. Haa ta'u malee baay'ina uummata biyya keenyaa keessaa lakkoofsa guddaa kan qabu dargaggoota ta'uu irraa kan hojii uumuu wal qabatee dargaggoota kutaalee biyyattii garaagaraa irraa gaafiin dhiyaachaa akka jiru hubachuun barbaachisaa ta'a. Akka fakkeenyaatti gaafii dargaggoota godina Harargee lixaa kaasuun barbaada. Godinni Harargee lixaa
aanota baadiyyaa 15 fi bulchiinsa magaalaa 5 akkasumas baay'ina uummataa miliyoona 2.9 ol kan qabu yommuu ta'u lakkoofsa uummataa keessaa harki guddaan dargaggoodha. Keessattuu dargaggoon hojii barbaadu garmalee heddummaata. Godinichi qabeenya uumamaa dargaggoof carraa uumuu danda'u kan badhaadhe ta'us qabeenya uumamaa kana gara misoomaatti geeddaruuf hanqinni industirii jiraachuurraa kan ka'e carraan hojii uumamu dargaggoota hojii barbaadu wajjin wal madaaluu hin dandeenye. Kun immoo dargaggoonni godaansa seera alaa fi ajandaa humnoota badiitiif salphatti akka saaxilaman godhaa jira. Waan ta'eef manni hojii ministeerichaa qaama dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan rakkoo hojii dhabdummaa dargaggoota godina Harargee lixaa akka furu hadaraa jechuun barbaada. Dabalataanis kolleejii teknikaa fi ogummaatiin wal qabatee ummata tajaajiluuf ijaaramanii erga eebbifaman booda sababii meeshaan baruu fi barsiisuu guutamuu dhabuutiin tajaajila osoo hin kennin komii ummataa ta'aa jiran ni jiru. Akka fakkeenyaatti kolleejii teknikaa fi ogummaa aanaa Doobbaa fi kolleejii teknikaa fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Baddeessaa kaasuun ni danda'ama. Kanaafuu gama mana hojii ministeerichaatiin itti dhiheenyaan hordoffii fi deeggarsa taasisuu irratti haalli jiru maal fakkaata? ገለቶማ ቦታ ነው ያነሳቿቸው ጉዳዮች በአጠቃላይ ቅድም ባነሳዋቸው ማዕቀፍ ውስጥ የሚታዩ ነገሮች አሉ። ስፔሲፊክ የሆኑ ጉዳዮችን ደግሞ ክልሎች ጋር ባለን ትስስር ውስጥ ተጨማሪ መታየት ያለባቸው የቀሩ ነገሮች ካሉ እናያለን። ጌዲኦ ላይ ተዘግቷል የተባለውን ተቋም ጉዳይ መረጃውን ወስጄ በደንብ አጠራለሁ። ምንም እንዲዘጋ የሚያደርግ ምክንያት አይታየኝም። ነገር ግን የቸገራቸው ከአቅም በላይ የሆነ እና የኛን እገዛ የሚፈልግ ነገር ካለ የምናጠራው ነው የሚሆነው። ምዕራብ ሐረርጌ ላይ ለተነሳው ጥያቄም ቅድም ባልኩት ማዕቀፍ በነገራችን ላይ ምንም እንኳን ምርጫዬ አይደለም ብልም ልጆቻችንን ወደ ውጭ ማሰማራት ያው አንድ አማራጭ ሆኖ ደግሞ እየተሰራበት ነው ያለው ማለት ነው። ክብራቸውን ጠብቆ እየተሰራ ነው ያለው። እድሉ ሰፊ ነው። ከወንዶች ጋር ያለን ቻሌንጅ ሊገድበን ካልሆነ በቀር የፍትሃዊነት ኢሹ የሚነሳበት አይደለም። በክልሎች መካከል ያለ ተብሎ የተነሳው የሰራ የተጋ ሁሉ የሚያገኘው እድል ነው። የሚጠብ እድልም አይደለም። ያልቃል ተብሎ በኮታ የሚሸነሸን እድልም አይደለም። ብዙ ስለማይጠቅም ነው ምን ያህል ትዕዛዝ እንዳለን ማንሳት እንጂ በጣም ሰፊ ትዕዛዝ ነው ያለን። ሰፊ ትዕዛዝ ነው ያለን። ሰዎች ሰልጥነው ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ ክልሎች የስልጠና ስርዓቱን ማሳለጥ እንዲችሉ ማድረግ ከቻልን ፍትሃዊነት ላይ ስጋት አይግባችሁ፣ በፈለጋችሁት መንገድ ማረጋገጥ ይቻላል። እስካሁን ሄደው የማያውቁ አካባቢዎች